qabnu kaanis qabna sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Torbanarraa kamisa mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha loola yookiin dhukaasa dhaabuu erga labsiyaas guyyaadhaa deeggarsi namoomaa gara Tigraay qajeelaa akka jiru himeera. Kana dura mootummaan humnoonni TPLF Affaar keessaa lafa to'atanii turan deeggarsi akka hin dabarre danqaniiru bahuu qabu jedhee ture. Amma akkamiin naannoo Affaar ulaa abaalaadhaan gara naannoo Tigraay qajeelaa akka jiru mootummaan federaalaa hin ibsine. Hirphaa gammachuu gabaasa qaba. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha kaaba Itoophiyaatti dhukaasa dhaabuu erga ibsee torbanii ol ta'us hooggantoonni TPLF erga labsiin sun labsames deeggarsi naannicha ga'e akka hin jirre komachaa turaniin erga wala keessa muddeetii gargaarsi namoomaa Tigraay akka hin seennee fi namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf saaxilamanii akka jiran dhaabbileen gargaarsa namoomaa himaa turaniin aangawoonni Itoophiyaa oduu sobaa gargaarsi namoomaa guyyaa guyyaan Tigraay seenaa jira jedhuun qilleensa guutan jechuun himatama. Ibsi finciltoonni Tigraay wiixata darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kibxata baaseen gargaarsi namoomaa Tigraay kan hin dhaqqabin sababii finciltoonni Tigraay ulaa gargaarsa namoomaa cufaniifi jedhame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Tigraay jiran baraaruuf filannoo irratti fayyadamee gargaarsa dhiyeessuudhaaf sochii eegalullee tumsa qajeelaa qaama kaaniin arganne jechuun ibseera. Gameessi qabsaa Oromoo waggoota dheeraaf qabsoo hidhannoo fi siyaasaa keessa turan obbo Galaasaa Dilboo guyyaa kaleessaa galgala lubbuun isaanii darbeera. Obbo Galaasaan halkan keessa dhukkuba tasaa mudateen boqotaniiru jedhan miseensi maatii dubbisne. Bara chaartaraa obbo Galaasaan durataa adda bilisummaa Oromoo turan. Boqochuu isaanii hordofee namoonni siyaasaa, qondaaltonni, dhaabbileenii fi namoonni dhiyeenyaan isaan beekan gadda ibsaa jiru. Oromiyaan birbirsa cimaa tokko dhabdee jechuun gadda isaan ibsan. Itti aanaan durataa KFO obbo Jawaar Mohaammed ifaajee umurii guutuu saba kanaaf gooteef galanni kee jannataa ta'uu jechuun dhaame. Namoonni itti dhiyeenyaan isaan beekan waan gaarii isaanii dubbatu. Awwaalchi isaanis guyyaa sanbataa Finfinnee Bataskaana Qulqulluu Sillaaseetti akka raawwatu ibsameera. Seenaan obbo Galaasaa dheeraadha. Dhaloonni isaanii Naqamtee ta'us gara caalu gama baha Oromiyaa beekamu. Maaliifi jechuun qondaala ABO obbo Araarsoo Biqilaa gaafadheera. Obbo Galaasaa Dilboodha dirree qabsootti 1978 takka lakkoofsa Awurooppaatti wal barree takka immoo wal agarre jechuudha dirruma qabsootti. Dargaggummaa isaanii akkuma qabsoodhaa afaanitti fuula bahaa kana turan kanaaf garasitti beekamu jechuudha. Dhalootaan gara lixaa kanallee yoo ta'an Harargeedhaan, Arsiidhaan, Baaleen fuulli kun guututti lafa sana keessa socho'anii bara dargidha jalqabee hanga bara wayyaaniidhaatti hedduu kanumatti beekamu jechuudha. Kanaaf kanatti beekaman uummata keessa turan, uummata keessatti hojjetan. Amala addaa maal qabu namni kun? Jalgalaasaan obsa guddaa qabaa. Kayroo san keessatti abdiin tokko hin jirre biyya ollaa keenya diinummaa oliin diina gadiinis diina jidduu kanatti qabsoon Oromoodhaa yeroo danqamteetti rakkina hamaa keessa turan sanillee takka abdiin kutanne guyyaa tokko walitti ni baana. Haa hojjennu dhaloota dhufutti waan tokko dabarsuu qabna lubbuun jiraanne nuti dabarreetiin dhaloonni nuti aanu isa tokkollee taatu xiqqoos taatu arguudha qaba. Jee nama murannoo akkasii qabu kanaanii beekamaa jechuudha. Obbo Galaasaan bara dargiin aangoo qabate waggaa jalqabaa barataa yuunivarsiitii ta'anis barumsa isaanii waggaa jalqabaa osoo hin xumuriin qabsoo seenuun ABO waliin kan itti fufan. Sababa kanaan bultii akka hin godhanne du'a maatis akka dhaqqabanii hin beenne BBCtti himaniiru. Erguma biyyatti deebi'anuu sababa rakkoo nageenyaan gara bakka dhaloota isaanii deemuu rakkatanii turan. Akkoon koo, haati koo, abbaan koo, adaadaan koo bakka hin jirretti hundi isaanii du'an. Du'aatii isaanii dirreetti naa himame. Leetonni gaadatti dhiisaniiti dhaqee arguun ni beektee ture. Waggaa 27 ala turanii waggaa 3 dura erga biyyatti deebi'anis sochii garaa garaa taasisaa turanii. Filannoo biyyaalessaa jaafaa taasifameen kanneen dhuunfaan dorgomuun paarlaamaa seenan keessaa tokko obbo Galaasaa Dilboodha. Dhimmuma kanaaf dhiyoo uummata dubbisanii deebi'anii boqochuu isaanii himu. Bara chaartara itti aanaa isaanii kan turanii fi yeroo dheeraaf waliin kan dalagan obbo Leencoo Lataa. Galaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjiniin bu'uuressine inni dirree bahaatti gaafatamaa ture. Ani immoo dirree dhihaatti gaafatamaa ture. Akkasitti wal quba qabnaa. Amala addaa akkamii qabu turanii obbo Galaasaan? Waan qabsoo kana baay'ee dhiphata ture. Waan uummataa yeroo hundumaa kaasa ture. Ammas amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti waanuma uummataa hojjechaa ture. Harargeerraa waan filameef
bakka irraa filame sana turee deebi'ee guyyuma 2 keessa lubbuunsaa dabarte. Maal ta'aniiti beekamaa rakkoon isaan mudate? Onnee isaati. Rakkina onnee kana durumayyuu qaba. Naf fakkaata stressii baadiyyaa bu'ee uummata dhaga'uu haala uummataa dhaggeeffachuutu itti jarjarse naf fakkaata kan ilaalutti. Gumaacha isaanii sana akkamiin ibsitu isin qabsoo siyaasaa Oromoo keessatti? Gumaacha olaanaa maaliif 81 booddee hooggana magaalaa bahee keessa namni dirree bahaatti hafee hojjechaa ture tokko isa. Warri kaan osoo Somaaliyaa deemanii 81tti shiftoota galbeediin ajjeefaman. Yeroo sanarraa jalqabee amma 89 korri sabaa taa'utti mala garaagaraa baasuudhaan akka hamleen miseensotaa hin kufne taasisuu irratti qooda olaanaadha kenne. 89tti korri sabaa yeroo duraatiif dirree bahaatti taa'ee hayyuu duree jedhamee namni filame kan duraa galaasaadha. Maqaan sirrii isaanii Yohaannis Bantiidha mitiire? Yohaannis Bantiiti. 1955tti dhalate. Naqamteetti dhalatee garuu yeroo dheeraa Harargee waan tureef akkuma nama Harargee ta'e. Gaaffiin isaanii yeroo dheeraa waa'ee siyaasaa gaafatan qabsoo isaanii keessatti deebi'eera jettanii yaaddusin? Hin deebine hunda keenyaayyuu hin deebine garuu itti dhiyaataatuma jirra. Namoonni siyaasaa Oromoo keessumaa ABO keessa turanii nami gaafa du'ee dhaleellisa nama gaafa dubbuun jiran warra rakkisuun kun walimatuun kun baay'eedha. Maal jettu dhimma kanarratti sin? Kuni amaluma biyya kanaati. Keessattuu amala Oromooti. Tole guddaa galatooma obbo Leencoo. Tole nagaan. Ayyee. Amma oduuwwan gaggabaabaan isiniif dhiyeessaa. Gaazexeessitoonni AP 2 erga wabiin akka gadhiifaman murtaa'e booda oliyyannoo poolisiin dhiyeesse manni murtii waliigalaa kuffise. Guyyaa kibxataa ture manni murtii olaanaa Amiir Amaanii fi ogeessi kaameraa Toomaas Ingidaa wabiin akka ba'an kan ajaje. Abbootiin murtii Keeniyaa yaada heera mootummaa jijjiiruuf pirezidantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa dhiyeessan irra deebiin kuffisan. Pirezidantichi seeraan ala heera jijjiiruuf socho'an jechuun wixinee BBI jedhamu kan adda durummaan isaan dhiyeessan kuffiseera. Abbaan alangaa Tarkii manni murtii Istaanbul dhaddacha ajjechaa Jamaal Kaashoogii gaggeessaa ture. Shakkamtoonni Saawudi Arabiyaa 26 waan hin argamneef akka addaan kutuuf gaafatanii himati kun gara Saawudi Arabiyaatti dabarfamuu akka qabu abbootiin alangaa eeraniiru. Gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii mootummaa Saawudii qeequun kan beekamu yoo ta'u bara 2018tti imbaasii Saawudii Istaanbul jiru keessatti ajjeefame. Oduttaan ce'a naannoon Oromiyaa akka ibsetti haleellaa torban kana gaafa kibxataa waaree booda godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti raawwateen lubbuun namoota 26 darbeera. Kanneen keessaa milishoonnii fi miseensonni poolisii federaalaa jiru. 15 kan ta'an immoo madaa'anii. Gama kaaniin naannoon Amaaraas bakka ejjechaan raawwate aanaa Minjaar Shankoraa keessa ta'uu hima. Ibsas baaseera. Naannoon Oromiyaa ibsa gaddaa baaseen kanneen haleellaa kana raawwatan finxaaleeyyii gama naannoo Amaaraatii dhufanidha jechuun himate. Qondaaltonni godinaa fi jiraattonni qaama faannoo jedhamuu fi irra deddeebiin ajjechaa booda kanaaf himatamuu himatanii. Bulchaan aanaa Minjaar Shankoraa galgala har'aa dubbisne obbo Taaddasa Boosat garuu hawaasni ofirraa ittise malee faannootu raawwate miti jedhan. Dabalanis humnoota Oromiyaatu dursee haleellaa raawwate jechuun himanii. BBC'n himannaa kanaaf gama Oromiyaa deebiin arganne. ስህተት ነው እዛ አካባቢ ምንም አይነት የተደራጀ ኃይል የለም። Dogoggoradha. Bakka sana qaamni ijaarame hin jiru. Wanti faannoodha jedhame sirrii miti. Faannoon magaalaa malee baadiyyaa hin jiru. Bakkicha miseensonni milishaa turani. Yeroo dhukaasni dhaga'amu nuuf dhaqqabaa jedhamu. Caasaan nageenyaa keenya baadiyyaa dhiyoo jiran dhaqqabanii fi uummata aleellaa irraa dhorkaniiru. Aleellaan kan raawwate uummata keenya irradha. Kana gidduu gama keenyaan namni du'eera. Kan madaa'es baay'ee jira. Namoonni hospitaala jiran jiru. Kan gara Finfinnee ergamanis jiru. Qaamni aleellaa raawwate nama keenya qofaarratti otoo hin taane humna nageenyaa federaalaa irrattisidha. Kana mirkaneessuu qabdu. Humnoonni nageenyaa keenya osoo sosso'anii du'anii kan jedhu sirrii miti. Caasaan nageenyaa keenya jechuunis milishoonni ofirraa ittisaniiru. Namoonni Oromiyaa irraa dhufanii aleellaan irratti dhaqqabee jedhaman kunneen mana keessa waan seenanii turaniif dhukaasa gidduutti kan du'uu danda'an.
ሰው ሲመጣ ምን ሲል ዱስ ተደርጎ በከፍተኛ የሆነ ተኩስ ልውውጥ ነው ሊሞቱ የቻሉትና Harargee Obuurraa Araddaa Dadaritti kan dhalate Abubakar Muusaa artistoota Oromoo hedduuf bu'uura kaa'ee darbe baandii urjii bakkalchaa Franqalloo kanneen bu'uureessanii fi hawaasa biratti jaalataman keessaa tokko ture. Taatullee bara 1977 sagantaa raadiyoo afaan Oromoo wayita xumuree ba'u hidhattoota dargiin ajjeefamuu namootitti dhiyeenyaan beekan himu. Aartii Oromoof gumaacha taasise Hamza Hussein obbo Muhammad Ahmad yookiin immoo Muhammad Qophee gaafateera. Abubakar Muusaa Wadaay anaaf abbaadha. Mana isaan na galchee, na barsiisee, na guddisee, hojiis na barsiisee waliin jiraanne kanaaf abbaa kiyyaa jedheetii yaada. Franqalloo keessatti gahee olaanaa akka qaban quban qabaa. Mee sana naa himaa. Abubakar namoota Franqalloo baandii urjii bakkalchaa kaleessa jalqabaa hundeessan keessaa yaada warra burqisiise keessaa nama hangafa akka biyyaatti immoo qabsoo aartiidhaan gaggeeffamtu hundeessuu irratti gaammanni hangafa ta'eeti hojjetee baandii urjii bakkalchaa jedhamu kana hundeessuu qofa osoo hin taane wallistoonni waan wallisan walaloo baasuudhaan waltajjii beeksisuudhaan baandichaas hoogganuudhaan bifa kanaan hojjechaatii turee nama dandeettii addaa qabu. Umrii isaa ilaaltuu barnootaa inni ilaaltuu baagiraawundii isaa nama kutaa 8 biran dabrini. Abubakar nama sammuu qaraati. Nama waan barate ol beeku, nama akkasaa hedduu hin qabnu, nama saba isaa jaalatu, nama yeroo san keessatti qubee afaan Oromoodhaa illee barsiisuudhaaf yaale dandeettii addaa qaba, sammuu addaati qaba. Hojiidhaanis kanuma agarsiise. Abubakar Muusaa muuziqaa ammayyaa Oromoo nama hundeesse isa jalqabaa. Abubakar Muusaa walaleessaa walaloo muuziqaa ammayyaa isa jalqabaa jechuu dandeessaa. Nama komediyaanii ammayyaa isa jalqabaa jechuu dandeessaa. Diraamaa gaggabaabaa barreessuudhaanis dursa qabu. Nama taphataa wanni haasa'u muuziqaa caalaa kan hordofamu jaalatamu ture. Mootummaa biratti gaa hojiin isaa waan hin jaalatamneef dargiin nama kana ajjeesuu kanaaf jarjaraa. Oromummaan kun baay'ee hin jaalatamu. Gaa adoolessa 12 hamlee 12 jechuudha akka gaafasitti galgala oduu abbaa dabareeti ture. Galgala oduu dubbisee sa'aatii tokko irratti xumuramaa reediyoon afaan Oromoodhaa nagaa bulaa boru nagaa walitti dhufnaa jedhee uummatatti dhaammatee isaa gadi ba'u ajjeesan. Ajjeesuu qofa osoo hin taane yeroo san keessatti magaalaa irra keessatti beekaadhaa ibsaa dhaamsanii naannoo sanitti ifaa dhaamsanii katamaan akka dukkanaa'u godhanii reefka isaatis kan fuudhamne dhoowwanii namni Oromoodhaaf akkasitti hojjete bifa saniin deemee garuu Abubakar ajjeesuun itti fakkaate malee namni kun nama du'u miti har'aan tana waan jiruuf haasofna. Hojii yeroo hunda isa yaadachiiftu, isa kabachiiftu hojjete. Har'aan tana wallistoota hangafoota keenya mootiilee aartiidhaa kana hoggaa dhageenyu Abubakar keessatti agarra. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa xumuramee ammayyuu taanaan ture kan isiniif qopheesse hirphaa gammachuudha. Gama teeknikaan Mubaarak Abdallaan nu gargaaree boroo walitti deebinaa halkan gaarii.